Jaallattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaa jirtu jechuun abdii guddaan isin gaafanna. Har'as odeeffannoo haaraa yeroo ammaa irratti xiyyeeffatee fi dhimmoota hedduu sammuu namaa hawwatan qabannee isin biraan geenyeerra. Dhimmoota siyaasaa keessaa isa guddaan ejjennoo dhimma Finfinnee irratti ilaalcha wal faallaa mul'isanii akkasumas humnoota garaa garaa gidduutti waliigalteen hin eegamne irratti hundaa'e kan jalqabame ta'uu ifoomeera. Kana malees haalli nageenyaa Wallagga Lixaa keessatti dargaggoota irratti raawwatame jechuun gabaasni dhufe yaaddessaadha. Akkasumas haala hariiroo biyyoota naannoo keenyaa keessatti Sudaan Itoophiyaa irratti hirmaannaa jabaa dhiyeessite jechuun dhimmoota idil addunyaa illee ni ilaalla. Oduu dhugaa iftoomina qabuu fi yeroo isaa eeggate argachuuf nu waliin turaa jechuun amma gara odeeffannoo bal'inaatti isin ceesisna. Finfinnee irratti Finfinneen kan eenyu jettu paartiin badhaadhinaa? Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Garuu immoo wal falmiin akka jiru hin beekne. Finfinnee qe'ee keenya, handhuura keenya, teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Waan lamaa sadi gochuudhaan waan xumuramu miti. Tufaa munaan faan itti salphatanii itti du'anii kan keessaa buqqifamanii Oromoon bara sana ture siibee biyyaa siibee yoo jaldeessi ollaa siif ta'ee jedheetu dhiisee deeme. Iddoo jaldeessaarreen dhabee jedhe. Oromoon amma jaldeessaarree ollaa ta'uuf gaafate Finfinnee. Kana gaafachaa ture bara sana. Amma jaldeessaarree iddoo dhorkatan. Sanaan booda adeemsi ture Oromoon otuu karra dura jiru kiiloomeetira 1,000 ol akka achirraa fagaatu godhameetu yaadamee hojjetame. Oromoon kanaaf falmachuu isaa sirriidha. Kanaaf aarsaa kaffaluu isaa sirriidha. Giddugala waan hundaa ka'umsa waan hundaa waan ta'eef. Bara wayyaanee sanas waa'ee daangaa Finfinnee irratti kan hojjetamaa ture sun isaan mas xumurree jira. Daangichi wantoota muraasa hafaniin ala xumurree jira. Garuu daangichi xumurame sanaan booda achirraa uummanni keenya sirriitti kana yaaduu tura jiraata jechaadha. Warri daangaa Finfinnee nagaatti jennee akka teenyu warri barbaadan jiru. Waan akkasii tapha akkasii keessa hin galu. Dogoggora seenaa akkasii keessa hin galu. Daangaas nuyi Oromiyaa faana mitan daangessu Finfinnee. Akkuma Adaamaa aanaa tokko faana daangessinu asitti aanaa Adaamaa faana yookaan aanaa Boosat faana daangessinu daangessina malee Oromiyaa irraa mitan daangessinu. Warra akkas akka jennu barbaadan jiru. Sun abjuudhaan ta'uun. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo leenjii ogummaa fayyaa xumursiisee leenjifamtoota haaraa eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa leenjii ogummaa fayyaatiin yeroo garaa garaatti kennaa ture milkaa'inaan xumursiisuun leenjifamtoota haaraa eebbisiisee gara dirqama isaaniitti akka bobbaase beeksiseera. Ji'a darbe keessattis leenjifamtoonni isaanii eebbisiisee bobbaasuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u, amma immoo irra deebi'uun humna haaraa leenjisee bobbaasuun ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waliin yeroo ammaa lola gaggeessaa jiraatus leenjii ogummaa fayyaa kennuu itti fufuun tajaajila hawaasaaf murannoo qabu agarsiisaa jira jedhame. Leenjifamtoonni ogummaa argatan kanaan uummata isaanii tajaajiluuf waadaa galanii hojii isaanii irratti kutannoo cimaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Gadda guddaa Wallagga Lixaarraa dhaga'ameen dargaggoota 4 ajjeechaan dhabaman kan jedhu yoo ta'u dhaga'ame. Bitootessa 23 bara 2026 oduu gaddisiisaa garaa namaa cabsu tokko godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeellirraa dhaga'ame. Dargaggoonni Oromoo 4 Mangistuu Kodhosaa, Dassaaleny Naggasee, Taammanaa Abdataa fi Maatiyos kan jedhaman bakka tokkotti walitti qabamanii ajjeefamanii gatamuu isaanii jiraattonni himan. Dhimmi kun garaa namaa kan nyaatudha. Lubbuu namaa salphifamtee akkasitti dhabamuun
maatii isaanii qofa osoo hin taane hawaasa guutuu keessatti gaddaa fi sodaa guddaa uumeeraa jedhame. Jiraattonni naannoo sanaa ajjeechaan furmaata miti kan jedhan yoo ta'u farra jireenya dhala namaati jechuun sagalee isaanii dhageessaa turan jedhan kanneen ijaan argan akka jedhanitti dargaggoonni abdii boruu fi egeree biyyaati. Barachuun, hubachuu fi yaada jijjiirrachuun furmaata ta'uu danda'a ture. Garuu haalli sukkanneessaa akkasii egeree dhalootaa irratti hambisee ajjeechaan kun jijjiirama paartii badhaadhinaa kan coollagsudha jedhan. Dargaggoonni keenya egeree fi abdii keenya kan jedhan jiraattonni egeree keenya kan du'aan dhabaa jirru paartii badhaadhinaatiin jedhan. Tokkummaan dhaabbachuun haqaa fi nagaa barbaaduun dirqama lammiilee hundaa ta'uu isaa hubachuu yeroo itti yaadnu jechuun hawaasni naannichaa komatan. Gadda isaanii keessatti maatii fi hiriyoota isaanii waliin dhaabban lubbuu isaanii haa boqotu jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo marsaa torbaffaa miilaan adeemsifamuuf jiru fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessa Itoophiyaa asii adeemaa jiru fudhatama kan hin qabne jechuun ibsa baase. Waboon kutaalee biyyattii baay'een adeemsa filannoon ala akka jiranidha kan inni hubachiise. Ibsa bitootessa 23 baaseen gareen kun filannichi garaagarsiisaa biyya alaatiif qophaa'e ta'ee sadarkaan gadi bu'eeraa jedhe. Akkasumas biyyattii keessatti dhibbentaa 70 ol kutaaleen biyyattii filannoo amanamaa gaggeessuuf kan hin mijannedha jedheera. Filannoo alatti waboon ministeera Dr. Abiy Ahmed tarsiimoowwan siyaasaa garaagaraa qopheessaa jiru jechuun ibseera. Isaan keessaa dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee sochiin qeerroo Oromoo harka galfachuuf yaalu walitti bu'iinsa amantii kakaasuu fi wal dhabdee daangaa naannolee gidduu jiru hammeessuu gareen kun dhimma fooyya'insa heera mootummaa irrattis yaaddoo qabu ibseera. Fooyya'insi kun naannolee haaraa kanneen akka Walqaayitiif kutaalee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti dhimma siyaasaaf kan oolu jechuun akeekkachiiseera. Kanumaan walqabatee miidhaa namoota nagaarra ga'uu danda'u ilaalchisee akeekkachiisa akka kenne waboon dhaabbileen idil-addunyaa dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeesseera. Akkasumas haala yeroo irratti hundaa'uun odeeffannoo dabalataa akka kennudha kan inni beeksise. Dhimma kanaan walqabatee qondaalonni mootummaa himannaa kanaaf haga yoonaa deebii hin kennine. Filannoon guutuu biyyattii waxabajjii tokko gaggeeffamuuf jiru gareewwan hidhattoota garaagaraarraa mormii cimaan mudateera. Sochii faannoo uummata Amaaraa bitootessa 15 ibsa baaseenis namni kamiyyuu kan filannoo kana deeggaru diina uummata Amaaraa akka mootummaatti ilaalamaa jechuun hubachiiseera. Obbo Ristuu Yirdaa'u itti aanaa ajajaa waliigalaa kutaa qorannoo yakka poolisii federaalaa ta'uun muudaman. Duraan itti aanaa daariktera olaanaa tajaajila odeeffannoo fi kan nageenya biyyaalessaa ta'uun kan tajaajilaa turan. Obbo Ristuu Yirdaa'u ajajaa waliigala kutaa qorannoo yakka poolisii federaalaa ta'uun muudamaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa kaleessa gaafa bitootessa 24 bara 2026 muudama Obbo Ristuu ibsee bara hojii gaarii hawweeraafis. Obbo Ristuu Yirdaa'u yeroo dheeraaf mootummaa naannoo kibbaa duraanii keessatti tajaajilaa turuun bal'inaan kan beekaman yoo ta'an hagayyaa bara 2011tti mana maree naannichaaf obbo Miiliyoon Maatiyoosiin bakka bu'uun itti aanaa pirezidantii naannichaa ta'uun filatamanii turan. Sana booda immoo pirezidaantii mootummaa naannichaa ta'uun tajaajiluun isaanii kan yaadatamu ture. Sararri daandii xiyyaaraa Itoophiyaa xiyyaarota fe'umsaa Boeing 777-300 ERSF dhaabbata Air Cap irraa kireeffate. Xiyyaaronni kun Afrikaatti warra jalqabaa ta'utu himame. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif gosa xiyyaara fe'umsaa Boeing 777-300 ERSF fayyadamuuf dhaabbata Air Cap waliin waliigaltee kiraa xiyyaara bitootessa gaafa 24 bara 2026 mallatteesse. Xiyyaarri fe'umsaa Boeing 77 kun seenaa gabaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaa garee sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa Obbo Masfin Xaasoo barbaachisummaa tumsa kanaa fi gahee xiyyaarota haaraa kanaa ibsaniiru. Obbo Masfin xiyyaaronni kun humnaa fi gahumsa tajaajila fe'umsa dhaabbatichaa haala olaanaa ni dabalu. Kiraan xiyyaarota fe'umsaa kun fedhii kaargoo qilleensaa dabalaa dhufe guutuuf akkasumas hojii ammayyaaf itti fufinsa qabu diriirsuuf karoora bal'aa dhaabbaticha waliin kan wal simudha jedhan. Aangawoonni Sudaan mootummaan Itoophiyaa finciltootaaf deeggarsa kennaa jira jechuun himatan. Mootummaan Itoophiyaa humnoota finciltoota waliin hidhata qaban magaalaa daangaarra jirtuu fi tarsiimoo taate Kurmuk naannoo bulchiinsa Bluu Naayil irratti weerara akka bal'isaniif haala mijeesseera jechuun qondaalonni Sudaan himatan. Qondaalonni mootummaa Sudaan tokko miidiyaa Sudaan Tribuniif akka himanitti mootummaan Itoophiyaa loltoota humna addaa Sudaan bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan Sudaan People's Liberation Movement North akka wajjin hidhata qaban lafa isaa keessa akka socho'an eeyyamuun weerara kanaaf deeggarsa gochaa jira jechuun komateera. Maddii oduu kana akka jedhutti konkolaattonni waraanaa Itoophiyaa magaalaa Soosaarraa ka'uun gara daangaatti socho'uun weeraricha bananiiru jedha. Naannoo Kumrukitti lolli
jabaachuun akkasumas battala waraanaa hedduu irratti walitti bu'insi jiraachuu gabaafameera. Akka sochiin bilisummaa uummata Sudaan kaabaa jedhutti humnoonni isaanii naannoo Juruut kan magaalattii irraa gara bahaatti kiiloomeetira 20 fagaachuun kutaa waraanaa Sudaan barbadeessuun meeshaalee waraanaa fi ajajoota boojuusaas dubbataniiru. Loltoonni biroon ammoo gara Iid Damaazinitti baqachaa jiru jedheera. Naannoleen daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa jiran dhiyeenya kana lola hammaataa keessummeessaa jiru. Keessattuu bakkeewwan akka Juruut torbee darbe keessa to'annoo waraana mootummaa fi humna addaa Sudaanii fi sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa gidduutti lolli deddeebi'uun naannicha to'achuu irratti wal jijjiiraa jiru. Humnoonni himanni kun kan dhiyaate gabaasa Reuters guraandhala keessa dhiyeessee kan Itoophiyaan naannoo Beenishaangul Gumuz daangaa Sudaanitti dhiyoo jirtu keessatti loltoota humna addaa Sudaan wajjin hidhata qabaniif iddoo leenjii kennaa jirti jechuun hordofeeti. Gabaasni sun maddoota dippiloomaasii fi nageenyaa hedduu akkasumas suuraawwan saatalaayitii irratti hundaa'ee kan dhiyaate yoo ta'u bakki leenjii kun carraa loltoota haaraa gara waraanaatti galchuu dabaluu danda'a jedha. Qondaalonni Itoophiyaa himata kanaaf taane Imireetota Arabaa ammoo himata dhiyaate keessaa harka hin qabu jechuun haaltee jirti. Qondaalonni Sudaan Itoophiyaan humna addaa Sudaaniif deeggarsa gochaa jirti jechuun irra deddeebiin himachaa jiru. Kunis erga Itoophiyaan finciltootaaf iddoo leenjiin akka gaggeessan eeyyamatteetiin boodadha jedhameera. Maddoonni mootummaa Aljeeziraa Arabikitti akka himanitti ammoo konkolaattonni waraanaa sirni meeshaa gurguddaa fi meeshaaleen elektirooniksii fi raadiyoon qunnamtii fashaleessan naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa daddarbaa jiraachuu himaniiru. Naannoon kun daangoo bulchiinsa Naayil kan Sudaanii fi dhaaromsa Itoophiyaatti dhiyoo jirudha. Walakkaa amajjii bara 2026 keessa waraanni Sudaan loltoonni sa'aatii 72 keessatti kutaalee Biluu Naayil keessatti konkolaattota humna addaa hedduu barbadeessu beeksisee ture. Ibsa ajajaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaan irraa ba'een konkolaattonni waraanaa 4 akka barbadaa'an loltoonni 10 lakkaan ammoo akka ajjeefaman ibseera. Dhimma himata kana walqabatee gama mootummaa Itoophiyaatiin nagaa oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin dhaga'amne. Finland biyyoota gammadoo addunyaa kanaa kan bara 2026 ta'uun filatamte. Gabaasni biyyoota gammadoo bara 2026 miirri hawaasaa jiraattota oolmaa bultiin biyyoota Noordiik aga Koostaariikaatti guyyuu maal akka fakkaatu mul'isa. Biyyoonni Noordiik gabaasa bara 2026tiin sadarkaa biyyoota gammadoo addunyaa waggoota hedduuf dhuunfachuutti fufanis gabaasichi waan addaa haaraa tokko qaba. Waggoottan 14 darban yeroo jalqabaatiif biyyi Laatin Ameerikaa tokko biyyoota gammadoo baranaa 5 jalqabaa keessa seenteetti. Sadarkaa biyyoota gammadoo kanaa kan waggaan kabaasu dhaabbata Gallup Oxford Wellbeing Research Center and the UN Sustainable Development Solution Network jedhamudha. Qorannoo biyyoota 40 keessatti gaggeesseen sadarkaa kana baaseera. Kan ammoo Finland sadarkaa jalqabaa qabatteetti. Sadarkaan kun haala jireenya lammiilee biyyoota waggoota 3 walitti aananii qorachuun kan dhiyaate yoo ta'u GDP yookaan oomisha waliigalaa biyyoota deeggarsa hawaasummaa umrii jiraatan bilisummaa lammiileen qaban jedhamuun arjummaa fi haala malaammaltummaa bu'uureffachuudhaanidha kan inni qoratamu. Waggoota walitti aananii 2 biyyoonni afaan Ingilizii dubbatan sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaan seenne. Awustiraaliyaan 15ffaa, Ameerikaan 23ffaa, Kanaadaan 25ffaa, UK'n 29ffaarra jiru. Waggoottan 10 darban keessatti biyyi Finland yeroo 9f sadarkaa 1ffaarra turte. Biyyattiin deeggarsa hawaasummaa fi fedhii gadaanaa malaammaltummaaf qabaniin akkasumas seeftineetii hawaasummaa kanneen akka barnootaa, fayyaa irratti jiruun wabii hawaasni qabu olaanaadha jedhaniiru. Finland nagaa qabeettii fi biyya nama hundatti amantu waan taate namni hedduun ni jaallata. Aadaa waliin dhaabbachuu hawaasni biyya kanaa akka malee wal jaallataa nu wal malee hin qabnu jechuudhaan pirezidaantiin Finland dubbataniiru. Sadarkaa lammaffaa kan qabatte biyya Ayislaandidha. Sadarkaa sadaffaan ammoo Deenmaark. Ameerikaan loltoota dabalataa kumaatamaan lakkaa'aman baha giddu galeessaatti erguufan jira jette. Peentaagoon loltoota kumaatamaan lakkaa'aman dabalatee garee humna qilleensaa 82ffaa jedhaman dabalatee gara baha giddu galeessaatti bobbaasuuf karoorfateera. Gareen humna qilleensaa 82ffaa jedhamu kun ammoo humna deebii ariifachiisaa kan waraana Ameerikaa yeroo hunda Ameerikaan ittiin of jajjudha. Qajeelchi qilleensaa Airborne 82ffaan ajajaa erga fudhatee booda sa'aatii 18 keessatti opereeshinii gaggeessuu kan danda'u yoo ta'u paraashuutiin aleellaa raawwachuu irratti kan adda ta'edha. Boobbii kana keessatti gareen ajajoota waraanaa fi loltoota lafoo tokko kan hammataman ta'uu namoonni dhimmicha beekan 2 Rooyitersitti himaniiru. Humni dabalataa gara naannichatti ergamu isa duraa loltoonni Ameerikaa gara 50,000 achi turani. Oduun humna dabalataa kun kan dhufe yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee waliigaltee waraanaa xumuruu danda'u Teeraan waliin jalqabuu isaanii irra deddeebiin ibsanittidha. Tiraamp gam tokkoon marii jechaa gama biraan ammoo loltoota bobbaasuun ejjennoo
Ameerikaa waraana kana xumuruuf qabdu irratti gaaffii kan kaasudha jedhu xiinxaltoonni. Maddeen keessaa tokko akka himanitti Pentaagoon loltoota 3,000 hanga 4,000tti erguuf akka jirtudha. Miidiyaan biyyattis kan gabaasaa jiru. Ajajoonni olaanoo karoora wal dhabdee Iraan waliin uumame keessatti loltoota lafoo bobbaasuu akka deeggaran gaafataniiru. Loltoonni lafoo Iraan keessatti kan bobbaafaman yoo ta'e waraana ergalee baatii tokko ta'aa jiru kanaan daran hammeessuu fi dheeressuu akka danda'u akkasumallee gabaa fi dinagdeen addunyaa haala hin taaniin kan jeequ akka ta'u xiinxaltoonni ni himu. Agaamaa Ameerikaan irra caalaatti duula qilleensaatti kan raawwataa jirtu. Xiyyaarota waraanaa kanneen boombii darbatanii fi dirooniiwwan fayyadamuun bakka Iraan keessatti xiyyeeffatamu haleelaa turaniiru. Akka ajajaan giddu galeessaa Ameerikaatti xiyyaaronni 9,000 ol haleellaa raawwatee jira. Isaan keessaa waajjira muummee IRGS sirna misaayila Iraan sirna ittisaa warshaalee fi dooniiwwan galaanaa irratti xiyyeeffateera. Qondaalonni Ameerikaa maqaan isaanii akka dhaamni gaafachuun Reuters baase immoo baha giddu galeessaa keessatti loltoonni kun eessa akka deemanii fi yoom akka naannicha gahan hin ibsine. Loltoonni kunneen tibba kana kaaba Kaaroolinaa magaalaa Fort Bragg buufatanii akka jiran illee eeraniiru. Dhimma kana irratti odeeffannoo akka kennan kan gaafatame waraanni Ameerikaa gaaffilee kana gara White House-tti kan dabarse yoo ta'u dhimma bobbaafamuu loltootaa irratti odeeffannoon kennamu hundi Pentaagoon irraa akka dhufu ibseera. Dubbii himtuun White House Anna Keelin akkuma kanaan duraa ibsamaa ture Pireezidaanti Tiraamp yeroo hundaa filannoo waraanaa hunda of harkaa qabaa jedhaniiru. Lammiileen Ameerikaa hedduun duula waraanaa Iraan irratti banamu hin deeggarani. Tiraamp duula filannoo isaaniitiinis Ameerikaa walabdee haaraa baha giddu galeessaa keessatti akka hin seenne waadaa galanii ture. Qorannoon dhiyeenya kana Reuters gaggeesse akka agarsiisutti taanaan haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwattuuf lammiileen Ameerikaa 35 qofaatu deeggara. Kunis torban darbe immoo 37 ture gadi bu'eera. Kanuma waliinis lammiileen Ameerikaa 61 haleellaa kan akka hin deeggarredha kan himamaa jiru. Iraan qabeenya lammii ishee diina tumsaniiru jettee dhaaluu jalqabde. Mootummaan Iraan qabeenya namoota diina waliin hariiroo qabu jettee fi mormitoota Rippaabilika Islaamaati jettee dhaaluu jalqabuu ishee sabaa himaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Mootummaan qabeenya lammiilee Iraan biyya alaa jiraatanii fi maatii isaanii biyyoota diinotaati jedhee waliin ta'uun miidhaan akka qaqqabu taasisanii fi odeeffannoo dabarsanii kennan jedhe irratti abbaa alangaatiin murtii dabarseera. Gabaasaaleen kunneen qabeenyi namoota lamaa kanneen maqaan isaanii ifatti hin ibsamiin murtii abbaa alangaa kanaan dhaalamu weeraniiru. Himanni isaan irratti dhiyaates erga biyya keessaa ba'anii booda biyya alaa ta'anii diinaa waliin tumsa gochuun gochaawwan farra Iraan ta'e raawwachuu itti fufaniiru ka jedhudha. Sabaa himaaleen mootummaa Iraanii fi eegdota warraaqsaatti dhiyoo ta'an maqaa fi suuraa namoota qabeenyi isaanii dhaalamee gabaasaa ka jira yoo ta'u tarkaanfii fudhatame kanas dinqisiifataniiru. Oduma wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Chaayinaa fi Iraan bilbilaan marii nagaan akka gaggeeffamu mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wing Yang gita isaanii kan Iraan Abbaas Arraaqaachii waliin wayitaa marii bilbilaa gaggeessan yeroodhaan dhiibbaan gara marii nagaatti geessuu akka taasifamuuf irratti dubbachuu isaanii Aljeeziraatu gabaase. Waangiyyi Abbaas Arraaqaachiif yoo dubbatan waliin mari'achuun wal waraanuurra gaariidha jedhan. Akkasumas rakkoowwan mudatanis humnaan utuu hin taane marii fi marabbaan yaada wal jijjiiruun furamuu qaba jedhan.